Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa sagantaa cufiinsa hojii barnootaa bara 2018 bakka barattoonni fi barsiiftonni akkasumas maatiin barattootaa argamanitti gaggeesseera. Itti gaafatamaan mana barumsichaa Obbo Nageessoo Irreessoo bara barnootaa 2018 galteewwan baruu fi barsiisuu dabalataa mijeessuun adeemsa barnootaa hirmaachisaa mul'ata kaa'ame dhugoomsuuf gargaaru hojiirra oolchineera jedhan. Naannoo fi keessa mana barumsichaa hawwataa fi midhagaa gochuu akkasumas nisheeriiboota misoomaa fakkeenyummaan ka'uun adeemsa hojiif gumaachan raawwatamuu kaasan. Hojii barnootaa keessatti adeemsa saditu jira. Tokkoffaan galteedha. Galtee manni barnootaa kun waan hanqatu qabu guuttannee jirra. Galtee guutuudha. Galtee guutuu kana keessatti fooyyessuu, bareechuu, tolchuu, naannoo mana barnootaa mijataa gochuudha. Kana milkaa'ina hedduu galmeessinee jirra. Kan baru xiyyeeffannaan keenya guddaan adeemsa baruuf barsiisuudha. Baruuf barsiisuu hoon jijjiiramne amalli barataa qabxiin barataa jijjiiramuu hin danda'u. Kanaaf xiyyeeffannoo addaa kenninee baruuf barsiisuu irratti hojjechaa turre. Akkuma duratti kaase kanaaf baruuf barsiisuudhaan milkaa'ina hedduu barsiisota ciccimoo qabna. Magaalaan akka barfanne barsiisonni akka barfanne sarvisii nu ramaduudhaan barfannaa tokko malee barsiisonni keenya gammadanii mana barnootaa kana keessatti sirriitti ni barsiisu. Kanaan qabxiin barataa daree keessatti fooyya'ee jira. Ijoolleen qabxii galmeessan 100 keessaa barataan tokko kanarra badhaafamu waancaa fudhatu 100 keessaa barnoota 13 keessaa qabxii 5 qofa dhabe jechuudha. Averejii 99 qawwee fide barataa 10 gara 11tti darbu kun waan ajaa'ibaati. Qabxii tasaa galmaa hin beekne barataan kun gara maatrikiitti deemee qabxii guddaa wanni hin finneef hin jiru jechuudha. Dabalataan immoo jijjiiramni qabxii biyyoolessaa qormaata biyyoolessaa irratti barattoonni keenya darbiinsi fooyya'aa qabxii fooyyessaa fidaa jiru. Kanaan dura bara 2003 irraa jalqabee barattoonni keenya 500 keessa galaa hin turre bara 2017 irraa 500 keessa galuu jalqabanii jiru. Ganna kanattis sagantaa bara barnootaa 2019 barattoota qopheessuu akkasumas hojiilee tajaajila lammummaa adda addaa raawwachuuf karoorsuu ibsaniiru. Ganna kana barattoonni kun har'a ergaan xumura irratti amma darbu barattoonni kun manatti galanii akka hin teenye jalqaba kitaaba ni fudhatu. Asitti aansee kitaaba barataa 2019 barattoota hundumaafuu erga firii isaanii beekanii darbuu erga beekanii kitaaba ni fudhatu. Kitaaba san erga fudhatanii tiitooriin barattoota barsiisota fedhii qabanii fi barattoota yuunivarsiitii irraa bahaniin sagantaan bahee jira. Tiitooriidhaaf beeksisni bahee jira. Tiitoorii baratuu jechuudha barsiisota ciccimoodhaan. Kanaaf kitaaba isaanii manatti hin dubbisu. Asitti immoo tiitoorii torbaanitti sagantaan bahee ni baratu jechuudha. Dabalataan immoo dareewwan mana barnootaa ni haaromuu, ni suphamuu, teessoon ni suphamaa. Hojiin gannaa biqiltuu dhaabbii irraa jalqabee qophiin kurmaana tokkoffaa 2019 ganna kana keessa hojiin hedduu hojjechuudhaaf karoorfannee jirra jechuudha. Barattoota kutaa isaaniin akkasumas waliigalaan qabxii olaanaa galmeessaniif waraqaan ragaa, meedaaliyaa fi waancaan badhaasaan kennameera. Manni barumsichaa yeroodhaa gara yerootti adeemsa baruu fi barsiisuu isaa fooyyessuun itti quufinsa keenya dabalaaraa jedhan maatii fi barattoonni dubbifne. Baay'ee manni barumsaa hawaasi mana barumsa addaati jedheetiin laata. Durallee cimina mana barumsaa kanaa waan beeknuuf garanatti shanyii fuuneef baay'ee nama gammachiisa. Hedduu qabiinsa isaaniitii fi barnoonni isaaniillee baay'ee kan nama hawwatudha jenna. Baay'ee dubbisuudhaan karoorfadhee dubbisaa ture. Maatiin kiyyas hedduu na gargaaranii እና manni barumsaallee baay'ee nu gargaaraa turanii laabrariilee dhufaa dubbisaa turres sababni namni kamiyyuu yoo akkuma beekamu namni kamiyyuu sammuu wal fakkaataadha kenna gaafa uumamurraa sammuu wal fakkaataadha kenna namni wanti wal caalu wal dabarsu jabaatee hojjechuu fi abdii kutannaa dhabuudha. Kanaaf immoo barattoonni kamiyyuu ani hin danda'u if you say I can you can you have to have that idea and you will succeed.